Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya inshaallah bakka jirtanitti nageenya rabbii sinirra jiraatu. Ani obboleessi keessan Saalih Naziif har'a yoo rabbi jedhe sagantaa addaa haala yeroo irratti keessaayyuu waa'ee Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam arrabsamootiin kaase haalli muslimaa maal fakkaata? Musliimoonni haala kamirra jiru? Tokkummaa muslimaa utuma wayitii Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam waa'ee Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam gumaa baasuuti tokkummaan hedduu muslimaa jiru maal fakkaata? Sana bira immoo warra Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam arrabse kana maaltu jira akka kaase waan jedhu irratti keessumaa feerran qabna. Sana dura karaa sagantaatti tun dura orree YouTube kiyyaaf addisii taatan like, share, subscribe gochuun dagatina karaa sagantaa sana. Atu walitti deebinee jirra obboleewwan islaamaa walitti deebinee jirra. Inshaallah mee keessummaa keenya jalqaba irratti keessummaa keenya wal barra. Keessummaa keenya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ما شاء الله ميجل كبرتي مكا كيسانيف أكسوما وجي كيسان غباسوما في دعوتو تغباب ساتي دعوتو تكيس دعوتو تكينيا إفسانو قد أفتكو بريدو دا أني مكان كيا صالح نزيف وكان أستاذ صالح نزيف نانجلو وجين كيا أكسوما واي برنو تدين إسلاما ما شاء الله بريدو دا على كل هذه مي كرجع في كينيا تسينا ميسن أستاذ اسمي واين محمد عليه الصلاة والسلام عرف سمو غافر جيسن مال توسين ترجع همي همم قدي ثاني مالي موجود تمي أمسي سين كابدنو واين محمد عليه الصلاة والسلام عرف سمو كناتي أمسي سين دبرستم مال تجرا نكاسا بريدو لغا نبي محمد عليه الصلاة والسلام تقاموت نمين قدي ننجرو ani gaafan kana dhagahu baay'een qalbii cabee baay'een hassana baay'een itti dhaga'ame maaliifuu wanti hin jedhu jiru mee warra akkas godhu kana rabbi jar haa qabu kan biraa jechuun kan biraa mee maal qabdu wanti isin jettan kan biraa jiru kan biraa maal hin jedhagaa wanti hin jiru rabbiin aduwwi kana haa qabu aduwwi xiqqeessa kana Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam xiqqeessa haa qabu wanti hin godhu hin jiru moo gadi bahee akka jira kaanii fi bira ijuu kurrifachuun barbaachisu kurreen faayidaan qabu du'aa fudhachuudha bohu ay jechuun akkam maayini jechuun yaadni keessa maal jechuu barbaadanitu warri fi bira bahanii akkas gochuun hin ta'u bohuun hin ta'u jechuu keessan immoo maayini yaadichi fanaan taane hin ta'u jechuu koo miti na hubadhu dura hin ta'u jechuu koo taane garuu namni yeroo kaan hojii khayrii hin qabne namni yeroo kaan zambii keessa oolu ajnabiyyaa wajjin oolu Sobi har'a Nabi Muhammad kami jadi kurrifatu kun faayidaa maalii qaba Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam yeroo kaan wajjin namni bitama ustaaz zalta godhifama wajjin ustaaz yeroo kun wallahi ugar buchutana yeroo kun yeroo walqee qanu miti ifama lina godhata yeroo kun yeroo walqee qanu hamma haa ta'u inni dhuguma yaadni keessan sirrii ta'uu danda'a namni yeroo kaan zambii namni hojjetu badii waan taane hojjetu har'a Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam sobee bohuun faayidaa hin qabu ta'a garuu immoo alaa kulli aduun isin beeku abdanu yeroo zambii tokko hojjechuun khayriidhaan nama zambii tokko qabaachuun khayriidhaan nama namni zambii tokko hojjetee qabe fakkeenyaaf khayrii haa dhaabbatu wanti jedhu kitaaba keessas hin jiru isa kana immoo yeroo kana immoo yeroon kun yeroo akkanatti amlee wal cabsanii yeroo akkanatti baqa waan qabuun wal dhahan miti yeroon kun amma yeroo tokkummaati warra dura deemu ish ajin isna fakkeenyaaf kitaaba qaraa isaa jettanii bakka kitaaba qaraa isaa kanatti waa'ee Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam du'aa kadhatanii dallantanii gadditaniitu warra duwwiin immoo yeroo kana keessa mul'ataa jiru keessan sirrii miti jechuutu utuu hin taane keessattuu sirrii ta'u mul'ataa moo jiru aduun immoo wanti irra caalaa wanti inni sodaatu du'aa utuu hin taane maalni waan namni mul'isuudha shin namni mul'isuudha sitti waan namni mul'isuudha jechuudha yeroo kana yeroo uummanni akkanatti boo'ee gadda isaa dhageessifatu maal jedha إذا نبي محمد عليه الصلاة والسلام كن نما كانت جالتهم نبي محمد عليه الصلاة والسلام نما كانت فلتهم قبون قلبي كسبوا كان في يرون كن ولو ما قالت توان جتن جل أمان أستاذ قلبي لنتين جبناتي يرون كني يرو أكنت تقول كيك أنا ومتي يرو توك تاني وركز جبيسني بقى سوت سكان رت وجيران كي إساسنا سرفت ويرو جلنون ما ده كاس نجار أرتنا مت إنكم بودين تكون في سعدوين كررو داتيو أكني وجه نبي محمد عليه الصلاة والسلام أكن تاني كاس akan taaniti maqaan Muhammad alayhi salaatu wassalaam balleessu godha waan ta'eef isa kana utuu dhaabdanii yaada fooyya haasa daraa rabbii keessanii yaate yeroo hamma tokko yeroo hamma
rakkoon keenya kana warri waa beekan dhugaadha warri bakka keessanii waa beekan waa himuu danda'an waa'ee Nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam sirriitti galu karaa miidiyaatti dhufan jiran miidiyaa wal argaan jiran warri miidiyaa fayyadamaa immoo nama kokooti kana nama zambii qabu nama hanqina qabudha nama hanqina qabudha kana rabbi subhaanahu wa ta'ala akka inni walitti fidullee karaa boodaatti hojjetame meesa kana isa kana warra kana lakkaftanii boodatti deebisuu dhiisaati warra kana jabeessaati waa'ee Nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam siiraa Nabi Muhammad kana akka sirriitti tokko taanee warra isa tokko kana gumaa baafannu nu godhaame yaada kana kaasame rabbii keessanii jedhaati bareedduudha yaadni koo siin hubatan fakkaata garuu kan hin jedhaa jiru hamma warri Nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam Nabi Muhammadin jaallatinaa Nabi Muhammadin faarsinaa jechuu koo miti garuu namni yeroo kaan muuziqaa dhaggeeffate yeroo kaan areeda ofitti luqqisee fixe har'a Nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam maqaan isaanii ka'ennaan har'a Nabi Muhammad fidaa akka jedhee lafa fixuu kun sirrii mitiidha walumaa galatti yeroo kaan inshallah mee yoo rabbi jedhee nafichisitaa ta'u ustaz hamma sanatti turtii gaarii isin jedha assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh egaan kabajamtoota hordoftoota keenya wallahi haalli jiru yeroo baay'ee kana fakkaata namni baay'ee baqa yeroo ammaa kana wal deeggaruu irra karaa maaliiti wal lakkafu mooraalii walii cabsu ni beekaanis warra kaan sossobee fuudhee karaatti agarsiisuu dhiisee alanni kana tattaafatu cabsee lakkafee boodatti deebisuu mul'ata yeroo kana wajjin haalli diinii nurkatti kufaara amaana rabbii yaa ulamaa almuslimiina billahi alaykum adaraasi wal danda'a wallahi isi wal danda'a isi wal dandeenyaan inni kan isin dhugaa nabi Muhammadin alayhi salatu wasalaam fidaa ta'uu danuudha wallahi billahi danuudha garuu ma haalli jiru kana isa haasa'e ati anti muuziqeenyaa turte kana muuziqeenyaa Nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam deebisaa ati kaleessa maali ajnabiyyaa wajjin turte haasaa kana turte ati mootummaa wajjin turte kana wal jeeqamaa haasaan biyya keessa jiru kana akkamitti diinni irratti hin baane akkamitti diinni irratti hin jeeqamu akkamitti maqaan Nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam hin arrafamne እንደውም የሮ ማነም እነማ ብራምቲ ወሩማ አረበ ወላ ረሱ ከነ ኢሳበራራ ወረሽ ወል ይራበራር ይፈመልና ወላቲ والله كوانا كستيت ولا كفو متى وله كان مالي عيب الله اكبر والله في عيب يعيب ان تعب عيب فموسي يو كان بقى دوبتا موسي كستول انما يلاسي سو كستول دي بيتني اسي مغافو لي قالوا لي دمالتو امان ربي ان شاء الله سامسا كنت برادتي ولت دي بنوتي كانوا ما سنين جدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عفوا والله عفواني تري يعني كنت برستو دندا ولا ما قرأت على جو يسولا فيه جو بدي تيس يفهمه خاصة وري بيكتولين كانت عندنا حال مجري يسوي ماله وابرا طبعا في متي والله بالله كسم طبعا في متي لو كان قوس على في متي حال جو يسوي بعد تاني كنافو مي إن شاء الله حال جرورة ميسن أنتي ولي كلاتي والنوبلشان فودا ديمانس نيجر نحن أبناؤكم ilmaan keessan abbaan ilmaa isaa akka barbaade baratee godhatee jiranda garuu moo gaafa abbaaniif haati wal lolan jedhanii ijoolleen kara golkutu harkaa bada isin haadhaaf abbaa keenya gaafa isin walii galtanii wal jaallatannus isin jaallachuudhaaf qophiidha garuu moo gaafa isin walitti guutanii jettan garri godhuun harkaa badee dhamaa jirra kana sirreessuun isin walaallata wassalaamu alaikum warahmatullahi